Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan hafuura qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun dhamaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa falmoolii keenyaa jiru hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa falmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa dubbii Kiristoosiin kutaa darbee boqonnaa lammeffaadhaan kutaa torbeeffaa akka baranne obbolaawwan barumsa kanaa barachaa jirtan ni yaadattu. Egaan keessaa deebinee darbuudhaa fi walumaa galatti kutaawwan darban kutaa torbeeffaadhaaf ja'effaadhaan maqaalee foonummaa ilma Waaqayyoo kan jedhudha. Yaa'u foon uffachuu nama ta'uu ilma Waaqayyoo gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos barachaa wanta jirruudhaaf foon uffatee nama ta'ee yeroo mul'atu maqaawwan inni ittiin waamame jennee tarreessaa kan jirru. Guyyaawwan darban kutaa lamaan maqaalee 4 ture kan tarreessine. Kan jalqabaa Amaanu'eel kan jedhu maal jechuu akka ta'e ittaanee lammeffaarratti Iyyasuus jechuu maal jechuu akka ta'e kan sadeffaarratti immoo guyyaa darbe keessumattuu kan baranne maqaalee lama Kiristoosiif fayyisaa addunyaa kan jedhu. Kiristoos kan jedhu sirriitti hubannoo cimaadhaan ilaaluu kan qabnudha. Yeroowwan sanas sirriitti kaasnirra. Afaan keenyaan kan dibame afaan Giriikiin Kiristoos afaan Ibraayistiidhaan immoo Masii kan jedhu. Gara keenyatti gaafinnu kan dibame kan jedhu akka raajotaadhaa fi akka kan moototaa akka hin taane. Mootonnii fi raajonni kan dibaman muudamuudhaafidha, aangoo argachuudhaafidha. Kiristoos garuu kan dibame ilmi Waaqayyoo maqaa kanaan kan dibame jedhee kan waamame akka warreen sanaatti aangoo barbaacha yookiin immoo kabaja barbaacha kan hin taanetti iyyuu hiikkaansaa foon isaa dukara kan wal qabatudha. Ilmi Waaqayyoo qaama isaa adda ta'een qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraatu foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee yeroo nama ta'e sanatti qaamni waaqummaa sun qaama foonummaa sana ni kabajee qaamni foonummaa sunis immoo qaama Waaqayyoo ni kabajame. Kanarraa kan ka'e maal jedhame ni dibame jedhame jennee baranneerra. Ilmi Waaqayyoo Kiristoos foonummaa isaatiin dhala namaa yookiin ilma namaa akkuma jedhamu ni dibame kan jedhamus immoo foonummaa isaatiidha malee waaqummaa isaatiin kabajas hin barbaadu, aangoos kan barbaadu miti. Kanaafuu kan ni dibame kan jedhu foonummaa sanaan kallattii sanaatiin kan dubbatamu ta'uusaa sirriitti yeroo kamiyyuu akka hin daganne kana hubannoodhaan qabachuu qabna jennee bal'inaan kutaa sanaan baranneerraa. Guyyaarraa immoo isumatti dhufuudhaan egaa kutaa 8ffaa boqonnaa lammaffaa kan ta'uun maqaalee kanatti dhufnee kan barannudha kan ta'u. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaanuuf haa ta'u. Egaan irraa maqaa 5ffaa ilmi Waaqayyoo maqaa foonummaa foon uffachuu isaatiin kan inni itti waamame jennee kan barannu ilma namaa kan jedhudha. Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti innumti mataa isaatiin kitaabilee qulqullaa'oo keessumattuu wangeelaa arfan yommuu ilaallu barumsa barsaa ture keessatti mataa isaa yeroo waamu ilma namaa jechuudhaan dubbachaa ture. Ilma namaa jedhee mataa isaa waamaa jechuudha. Kanaanis ilma namaa kan jedhu kun maqaalee foonummaa ilma Waaqayyoo keessaa tokko ta'eetu ni qabannaa jechuudha. Haa ta'u malee gooftaan keenya maaliidhaafidha ilma namaa jedhee mataa isaa kan waamu kan jedhamu sirriitti hubachuu danda'uutii qabna. Nuti mataan keenya ilma namaa jedhamna.
nuti ilma namaa akka jedhamnuudhaa fi Kiristoos ilma namaa akka jedhamu akka sanaatti miti. Dursinee Kiristoos jechuun dibame akkuma jenne dibamuunsaa akka kan raajotaa fi akka kan moototaa miti jenne akkuma laallee asittis immoo ilma namaa gaafa jennu akka mataa keenyaatti nuti ilma namaa akka jedhamu sanatti miti jechuudha. Ilma namaa jechuudhaan gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyesuus Kiristoos mataasaa kan waamuu fi sababoota lamaafidha. Kana sirriitti qabachuu qabna obbolaawwan keenya. Kiristoos mataasaatiin ilma namaa jedhee kan inni of waamuu sababoota lamaafidha. Kan jalqabaa inni masii isa abdatame ta'uusaa ibsuu barbaadeetu. Maal ibsuu barbaade? Masii isa abdiidhaan eegamaa ture isa ta'uusaa ibsuudhaaf jedheetu. Egaan kitaabilee kakuu moofaa afaan Hibiruudhaan akkasumas saboota Ibraastiidhaan kanneen barreeffaman keessatti saboonni Israa'el masii kan jedhamu qaama tokko abdiidhaan eeggachaa turaniiru. Masiin gara addunyaatti ni dhufaa, bilisummaa nu kennaa, bittaa kana jiraatu nu baasaa, nu fayyisa kan jedhan abdiidhaan eeggachaa turaniiru. Sababa kanaafidha raajonni bakka baay'eetti masii kaasuudhaan dubbataniiru. Masii isaan dubbatan kun immoo kallattiimaan ilma namaa jechuudhaanis raajonni kun masii kana ibsaa turan. Fakkeenyaaf yoo laalle kallattiimaan ifa ta'ee barraa'ee kan jiru raajii Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsaa 13 ni arganna. Maal jedha raajichi? Kunoo halkaniin raajii nan argee. Halkaniin raajii nan argee. Kunoo dhala namaa kan fakkaatu duumessa samii waliin ni dhufe. Gara isa baroota irratti dulloomettis ni dhiyaate. Fuuldura isaattis ni dhiyeessanii. Saboonni Waaqayyoo fi alagoonni warreen afaan adda addaatiin dubbatan hunduu akka isaaf bitamaniidhaaf bittummaan, kabajnii fi mootummaan isaaf kenname. Bulchummaan isaa kan hin dabarre bulchummaa bara baraati. Mootummaan isaas immoo kan hin dabarredha jechuudhaan kallattiimaan kaa dubbateera. Egaa raajichi maal jechaa jira? Kunoo dhala namaa kan fakkaatu duumessa waliin ni dhufe. Dhala namaa kan fakkaatu kan jedhame Kiristoosidha. Masii jechuudha. Gara isa baroota irratti dulloomettis ni dhiyaate. Baroota isa dulloomachuun umuriin isaa kan hin beekamne jechuudha. Bara baraaf dursees xumuras kan hin qabne gara sanaatti ni dhiyaate. Fuuldura isaattis dhiyeessanii saboonni Waaqayyoodhaa fi alagoonni warreen afaan adda addaan dubbatan hunduu akka isaaf bitamaniidhaaf. Ingilis saboota Waaqayyoo kan jedhaman Israa'eloota. Alagoonni immoo yeroo sanatti dachee warreen biraa guutummaa isaanii jechuudha. Isaan kun hunduu akka isaaf bitamaniidhaaf bittummaan, kabajni, mootummaa isaaf kenname. Bittummaan, kabajni, mootummaan kan jedhu kuni Kiristoos dursee kana wanta dhabeedhaaf osoo hin taane foon namaa uffatee dhala namaa jedhame wanta dhufeedhaafidha. Innaa aangoon hin kennameef kan jedhu sun foonummaa isaatiin kan hiikamudha malee Kiristoos Waaqa Abbaa wajjirraan akkasumas hafuura qulqulluu wajjin addunyaa kan uume, kan jiraachisu, kan nyaachisu bara baraaf kan jirudha. Innaa gara isaatti dhiyeessan kan jedhu kallattii foonummaa isaatiin bittummaan, kabajni, aangoon isaan kennan kan jedhamu innis foonummaa isaadhaan foon dubroorraa fuudhame sun aangoo sana argate gara aangoo waaqummaatti gara kabaja sanaatti deebi'ee kabaja sana argate kan jedhu kan ibsudha. Bulchummaan isaa kun immoo yookiin aangoon isaa kun kan hin dabarre bulchummaa kan bara baraati. Kiristoos guyyaarraa foon dhala namaarraa fudhateen aariyaamirra bulchummaa bara baraatiin kan jirudha. Mootummaan isaas kan hin dabarredha. Mootummaa kan bara baraa jechuudha. Innaasitti masiidhaan raajonni maal jedhaniiru? Dhala namaa jedhanii ibsaniiru jechuudha. Kanaaf gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Kiristoos biyya lafaadha deddeebi'ee dubbachaa yeroo turetti isaanuma warreen masii abdiidhaan eeggachaa turan sana gidduu deddeebi'aa waan tureedhaaf masiin sun immoo kitaabuma isaaniitti maal jedhameera? Dhala namaa jedhameera. Kanaaf Kiristoos masiin sun dhala kan jedhu ibsuudhaaf jecha maal jechaa ture? Mataa isaatiin dhala namaa jedheetu of waamaa ture jechuudha. Kanaaf qabxiin jalqabaa Kiristoos ilma namaa jedhee mataa isaa kan waamu inni masii isaa abdatamaa jiru isa ta'uusaa of ibsuuf jedheetu. Kan lammaffaa immoo inni waaqa guutuu nama guutuu ta'uusaa ibsuudhaaf jecha ilma namaa jechuudhaan mataasaa of waameera. Maal ta'uusaa ibsuudhaaf? Waaqa guutuu nama guutuu ta'uusaa ibsuudhaaf jechuudha. Egaan dursumaa kaasnee barachaa akkuma turree gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos waaqa nama ta'edha. Waaqa maal ta'e? Waaqa nama ta'e. Waaqummaadhaan qaama waaqummaadhaan akkuma abbaadhaaf akka hafuura qulqulluu barootaaf kan jiru jiraachaa kan ture alfaadhaaf omeegaan
yeroo ta'etti maal ta'e sababa cubbuudhaan namaaf jecha foon namaa uffatee nama ta'e. Kanaaf waaqa nama ta'edha. Nama ta'e yeroo jennus immoo cubbuurraa kan hafe. Maalirraa kan hafe? Cubbuurraa kan hafe akkuma keenya kana. Amala namni qabu namummaa isaarraa kan ka'e namni kan inni ta'u hundumaa kana hundumaaf qabatee dhufee jechuudha. Wanta hundumaadhaan nu fakkaate namni amalummaa isaarraa kan ka'e maal ta'a? Ni nyaataa. Amalummaa isaarraa kan ka'e ni dadhabaa, ni rafaa. Irribarraan kaan jedhama. Akkasumas ni beela'aa. Akkuma kanaa Kiristoos amalummaa namaa kan ta'e kana hundumaa qabatee dhufeera miti. Kanaaf wangeelatti bakka baay'eetti gara fuulduraatti bal'inaan kan barannu nyaachuunsaa, rafuunsaa, dadhabuunsaa, dhuguunsaa isaan kun hundi barreeffamaniiru. Kun Kiristoos guutummaa nama ta'ee dhufuusaa ibsuudhaafidha. Guutummaa nama ta'ee dhufe yeroo jennu akka kan ergamootaa miti. Ergamoonni Waaqayyoo amma gara namaatti ergamaa turan mitiire. Yeroowwan ergaman sanatti haala namaaf galuu danda'uun bifa namaa qabatanii nama fokkaachuudhaan yookiin jaarsa wayii yookiin immoo nama sodaatamaa wayii fokkaachuudhaan kan isaan mul'achaa turan. Fakkeenyaaf Zakkaariyaas fa'aatti, Daani'eel fa'aatti, Dursees Musee fa'aatti, Iyyaas fa'aatti mul'achaa kan turan kallattii sanaanidha. Nama fokkaachuudhaan. Isaan nama fokkaachuudhaan dhufu malee nama ta'uu hin danda'an. Maaliif? Dhalli namaa kallattiin ittiin isaan hubachuu danda'u hafuura waan ta'aniidhaaf maal ta'u fokkaachuudhaan dhala namaa fokkaataniitu dhufanii mul'atu. Kan Kiristoos garuu kanarraatii addadha. Ilmi Waaqayyoo nama ta'e yeroo jennu ni fokkaate osoo hin taane guutummaatti nama ta'e Addaam isa jalqabaa fokkaachuudhaan maal ta'e Addaam lammaffaa jedhameetu dhufee jechuudha. Kun immoo fayyina namaadhaaf wanta barbaachisuudhaaf dursinee baranneerra waan ta'eedhaaf fayyina dhala namaadhaaf qorichi barbaachisu maal ta'uu qabanneerraa nama ta'uu qaba jennee baranneerra kutaa lammaffaa yookiin sadaffaarratti kan dudduuba deebitanii ilaaluu dandeessu. Kanaaf Kiristoos uumaan keenya fokkaate osoo hin taane nama kan fayyise maal ta'eetu nama ta'eetu. Nama ta'eetu nama ta'es immoo Addaam lammaffaa jedhamee waamachaa dubbii fayyinaa keessatti Kiristoos nama ta'uunsaa sirriitti barbaachisaadha. Dursinees bal'inaan baranneerra waan ta'eedhaaf. Kanaaf gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka qulqulluu Gabri'eel fokkaadheen dhufe miti. Akka qulqulluu Mikaa'el fokkaadheen dhufe miti. Ittiyyuu maal ta'e foon keessan uffadhee nama ta'ee isin fokkaadhee Addaam lammaffaa ta'een dhufe jechuudhaaf jecha maal jechaa ture maqaasaa? Ilma namaa jechuudhaan of waamaa ture jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kitaabilee qulqullaa'oo irratti gaafa dubbisnu gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mataa isaadhaan ilma namaa jedhee bakka itti ibse hundumaa gaafa agarru maal yaadachuu qabna? Qabxiiwwan lamaan kana yaadachuu qabna jechuudha. Kan jalqabaa inni masii isa abdiidhaan eegamaa ture ta'uusaa ibsuudhaaf jecha akka inni mataa isaatiin ilma namaa jechaa ture. Isa kan taanu immoo inni akka ergamoota warreen jalqaba ergamanii turan sanatti fokkaachuudhaan kan dhufe osoo hin taane foon keenya uffatee nama ta'ee nu fokkaatee Addaam lammaffaa ta'ee dhufuusaa ibsuudhaaf jecha maal jedhee mataasaa ilma namaa jechuudhaan of ibsaa jechuudha. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo maqaawwan ilmi Waaqayyoo foon uffachuu isaatiin itti waamamu baay'ee ni baay'atu. Garuu kitaabilee qulqullaa'ootti bakka baay'eetti ibsamanii kan jiranii fi beekuu kanneen qabnu maqaawwan shanan kun kan jalqabaa Amaanu'eel kan jedhudha. Amaanu'eel jechuun maal jechuudha kan ibsine Waaqayyo nu waliin ta'e jechuudha. Nu waliin ta'e jechuun dursee namarraatii adda beetu jechuu osoo hin taane foon keenya uffatee nu fokkaatee nama ta'ee nu wajjirraan ta'e jechuu ta'uusaa ibsineerra. Kan lammaffaa Iyesuus jechuun immoo fayyisaa jechuudha. Maqaa kana kan isaaf baaste dursee ergamicha akkuma isheetti hime haadha isaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam dhalatee guyyaa 8ffaattidha. Iyesuus jechuun immoo fayyisaa jechuudha. Fayyisaan immoo maqaa kanaan kan inni moggaafamee fi addunyaa Waaqayyoorraas ergamootarraas adda baatee fayyina dhabdee turte dhala namaa hundumaa dhiiga isaa qulqulluudhaan fayyisuu isaatiin maal jedhame Iyesuus fayyisaa jedhamee moggaafamee jenneerra. Kan sadaffaa Kiristoos kan jedhu kan dibame jechuun foonummaa sanaaf kan isaan akka dubbatame isa kana ibsineerra. Kan afuraffaan immoo fayyisaa addunyaadha. Kiristoos guyyaa jimaataa dhiiga isaa fannootti dhangalaase dhala namaa hundumaadhaaf beenyaa Addaam kan jalqabaa kaffalee dhala namaa hundumaa
du'a jalaa wanta deebiseedhaaf meedaanii aaleem yookiin immoo fayyisaa biyya lafaa jedhamee waamamaa jennirraa kan shanaffaa fi guyyaarraa kan ilaalle immoo ilma namaa kan jedhu Kiristoos sababoota lamaaf jecha mataasaa yeroo baay'ee ilma namaa jechuudhaan kitaaba quraatti of ibsee ni arganna jechuudha. Walumaa galatti egaa maqaawwan kana shanan yoo barree gahaadha jechuudha. Haala kanaatiin kan biroos hojii isaarraa ka'uudhaan maqaawwan baay'een ni jiru. Maqaan keenyaaf maqaan ilma waaqayyoo adda addummaan isaa isa inni guddaan tokkodha. Innis maalidha? Inni maqaan isaa kanuma ni ta'udha. Waanuma inni ta'e irraa jalqabuudhaan maqaa isaaf baasa jechuudha. Nuti maqaan keenyaaf hojiin keenya waliyyuu argu wal bira hin jiru jechuudha. Nam tokko fiqir jedhamanii hojiin isaanii immoo jaalala irraati baay'ee fagoo kan ta'edha. Salaam kan jedhaman maqaan isaanii salaamidha. Hojiin isaanii garuu kan biraa ta'uu danda'a. Akkuma kana kan hunda keenya jechuudha. Kan Kiristoos garuu maqaan isaa kallattiimaan hojii isaa duukaa kan wal qabatudha. Ifa ni jedhama, jireenya ni jedhama, hundee ni jedhama, jalqabaaf xumura ni jedhama, alfaan jedhama, omeegaan jedhama. Maaliif waanuma ta'eef jecha jalqabaaf dhuma waan ta'eef jalqabaaf dhuma jedhamee waamama. Ifa addunyaa waan ta'eef ifa jedhamee ni waama. Tiksee dhugaa waan ta'eedhaaf addunyaa guutummaa kan tiskee hundumaa waan ta'eedhaaf tiskee dhugaa jedhamee ni waamama. Irree abbaa ni jedhama. Samiirraa abbaa isaarraa itoo saddan bahiin dhufe addunyaa kana kaasee wanta deebi'eedhaaf kanaan ni waamama. Hojii isaa kan ibsudha. Maqaawwan baay'eedhaan kana carras darbees baay'ee bakka baay'eetti kan argannu kallattiimaan hojii isaa duukarra kan wal qabatudha. Isaan mabsine kun garuu sirriitti beekamuu kan qabuudhaaf namoonni baay'ees kan ittiin doongoran waan ta'eef kallattii kanaatiin hubannee ittiin jiraachuun nurraatu eegamaa jechuudha. Egaan guyyaarraa kan baranne asumarratti nu haa ga'u guyyaa ittaanu mata duree ittaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.